Hi, akkam jirtu naguma har'ammoo akkamitti username fi passwordii wifi TP linkii keessanii geeddaruu akka dandeessan isinitti argisiisa. Xiqqoo ishii warreen amma dhufan kun adda TP linkii baay'eetu jira. Gosa baay'ee qabu. Kanneen keessaa Connect kan jedhamtu tokko jirti. Ishiin xiqqoo cimtuu waan taateef ishii keessaa amma tokko isinitti argisiisa. Jalqaba irratti erga connect gootaniin booda wifi'n keessan connected ta'uu qaba as bira. Erga connect gootaniin booda lakkoofsa adda routariin kun itti connect ta'u wirelessly connect ta'uu qaba. Sana barreessitu 992.168.1.1dha. Ishii kana erga barreessitaniin booda internet. Kan isin diduu danda'a warri isin dide immoo salphumatti TP-Link wifi.net jettanii yoo galtan isinii fida jechuudha. Option isinii fida. Option sana keessaa tokko as bira jirti. 992.168 duwwaa yookiin immoo samma barreessin. Isa kanaan mokkora warri isin dide. Warri isinii gale immoo nuftu as biratti yeroo baay'ee passwordin isaa adminidha. By default yoo galchitanii ilaaltan argachuu dandeessu wifi kamiin irra teessaniyyuu jechuudha. Wifi cafes, wifi mana namootaas yoo ilaaltan baay'een jira. Passwordin jira. Root passwordii fi username jira. Adminidha jechuudha. Achiin galchina login. Erga login jettaniin booda as bira dhuftu. Setup jala dhuftanii setup jala wireless LAN kan jedhu jira. Wireless LAN isa jedhu jala erga galtanii booda advanced kan jedhu jira. Advanced security isa jedhu jala galtu. Security isa jedhu gaafa galtan wireless security setup kan jedhu jira. This page allows you to set up the wireless security. Password wireless wifi kana set godhuuf nama fayyada jechuudha. Achi jalatti pre-shared key kan jedhu jira. Pre-shared key isa jettu kan amma as biratti mul'attu. Eeggus maal gootanii select gootanii passwordii ofii barbaadanitti geeddaruu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf passwordii ofii barbaadutti yoo geeddare andiitti geeddaruu barbaade erga kana barreesseen booda apply jedhanii jechuudha. Apply argattanii booda kunoo geeddaree jira jechuudha. As bira wifi isheen jiru waan ta'eef as bira dhuftanii forget jettanii forget erga gootanii booda connect password isa galchitan galchitu jechuudha. Booda connect isinii godha jechuudha. Kunoo as bira mul'ata isinitti connect jedhee jira. Refresh gaafa gootan isinii dhufa jechuudha. Inni kaan immoo wireless LAN